السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقارة متي؟ Akkam jirta fayyummaa nagaadhaa abdii keenya. جرتو أمو كم جرتو توفيق. السلام عليكم وكم جرتن. وعليكم السلام ورحمة الله. مالك أما كان أجندة قد أنيم برباچو سبكا بوليس كينيا كيسان غرسانيرو نيلي وانام بليسن كبود إيجا فتيرا باكا انتيني چون غاري متي كوني سببولي تورا مالي وایه ما kanatti soon akka abadamu miti namni dogoggora sarraan baratan deebi'a. Ammoo warras taanaan boris gorsuulee ni dandeenya yoo hubate inni waan dogoggoramerraas hin dogoggorame jedhame waan yaadamerraas nama sirrachuu danda'udha. Kanaaf baay'ee intinii kana ol fuudhuunis baay'ee barbaachisaa miti. Innaa dogoggora uumame akka dogoggoraatti sirreessu waan immoo irra darbame immoo dogoggora caalaa akka dogoggoraatti ilaalame immoo itti yaadanii namni maaliif akka isaan jedhanii yaaduun akkasumallee qaamota kana wajjin walitti dhiyaatanii keessaan waan kana haasa'uunis gaariidha. Malee ajandaa bal'aa gochuunis akka kootti naan barbaachisaa miti. Innaa amuun gorfannaa nutti dhufee isatu jechuun nan dursaa natti fakkaata ammoo isatu nutti dhufee nu hin gorfanna yoo nu dhaga'e nu dhaga'uuf dhiisuun immoo mirga isaati. Ilmi namaa immoo nama dhaga'a. Yoo nu dhaga'e immoo waan namni irraa jibbe dhiisa. Waan namni irraa jaallatu rabbillee hin jaallata. Waan rabbi jaallatu namillee hin jaallata. Nuni keessaan haasa'uu dandeenya maaliifi callumanne maqaa namaa kana guddisnaa jechuun barbaada yaada akkasiin qabaanii amoonis bakka homaa rakkoon hin jiru waan namni lafa namni itti sin barbaanne Waasii kaasuu barbaade waasii kaasuu. maal jettanii? Waa wayii sii kaasuu barbaade waa dubbachuu barbaade itti dubbadhu. Ishi. Jalqaba aan quban qabu dhuguma kaayyoon kaasee jalqaba keessaan dubbachuu qabu turanii bakka akkasitti oo fedhe acha deebi'u oo fedhe asa deebi'u jechuun sirrii miti miidiyaa irratti jalqabum. Innis dogoggora jiru miidiyaa irratti jalqabuma dubbachuun sirrii miti. Jalqaba dubbataniiru taanaan miidiyaa gura buusaniiru jechuudha. Inni dubbatamuu qabu immoo gorsaa jiru miidiyaa irratti illee namoonni gorsa barreessaa jiran jiru hin gorsinedha miidiyaa irratti barreessaa jiru keessaan gorsuu danda'an inni miidiyaa irratti barreessu sun keessaan gorsuu danda'a gorsa yoo ta'e oo keessa ta'e wanni hubatamuu qabu isaanis keessatti deebis gaafa jedhu namni isa gorsu illee keessatti deebi'uu danda'uudha qaba. Sii gala miti yaadni koo asirratti gorsuu inni dabalataa immoo ijoollee warra komentii akkuma jalatti isin argu kan arraba waa arrafitanii yoo waa balleessitan malee bu'aan isin buuftan hin jiru. Waa arrabni bu'aan inni buusu kasaaraa yoo ta'e malee bu'aan isin fiddan hin jiru arrabsitanii. Anas ta'e amoos ta'e abdiis ta'e arrabaan bu'aan dhufu tokko hin jiru maaltu ta'e gorsaan karaa nagaatiin malee. Kana quba qabaadhaa isiniin jedhaa. Kanaaf inni gorsullee miidiyaa irratti karaa wayii irra hin jira. Amoo qoy nam fitadha. Abdii welkaam baga nagaan dhufte. Abdiin yaada kaaseera. Yaada kaasee jira. Tokko dhugaa dubbachuufi namni miidiyaa godhan dhiisee ture wanta kana seegaleera wanta kana dhiisne iyyuu guyyaa tokko na arrabsaa ture ni dhiisne kaleessa immoo itti dabalanii dhuma miidiyaa irratti ol baanii hamma galgalaatti mataasaa jechuudha. Haga galgala halkaniitti ustaazonni lama sadii bira jiru. Deebi'uu dandeessa. Inni tokko maal jedhee beektaa? Deebii bakka kee duraatti naan jedhe. Isuma dhugaasiin jedha. Otoo siin laalaate ta'e illee sirraa narraa fudhatteetta garooti naan laanne narraa fuudhuus hin dandeessu jedhee man dhiisee bu'ee haga xiqqoo mana keessatti dubbadhee dhiise. Kanaaf walumaa galatti maal jechuu barbaadeenii? Ani wanti xiqqoo na aarsi yoo jiraate harmee koof haadhaaf abbaatii as arrabsan sana malee ani kan biraa wanti kan biraan waan na ilaallatu hin jiru. Ijoolleen kiristaanaallee miidiyaa godhattanii ittiin ajandaan bal'isiin ani isiniin jedha asumaan nama 800 jirtu. Ajandaan godhatiina dhiisaayii isiniinan jedha. Dogoggorri kamuu ilma namaa kamirra yoo jiraate tani yoo dogoggorri jiraate hanigaa waan an dogoggore waan an qabanatti hin fakkaatu. Nama dhiifama na gaafatee fi
nama na biratti amantaa kun tuqne duukaa yoon dubbadde Gamaan oole dogoggora natti fakkaatu. na waamu kun nagee malee waan itti dubbachaa turte nageenyaan shoo. Okay, karaarra deemaa irra fakkaatanis karaarra jira. Nagaa miti. Dubbadhu si dhagaa amoon si dhagaa dubbadhu yaa. Waraarra jira. Amma akka gootanii amma amootis bahe keessa. Namarra viidiyoo waraabin. Tokkummatis bahe keessa cufaa ajandaa kana. Amoon yoo islaama ta'e mataasaaf, yoo kafare mataasaaf, tokkummaanis mataasaaf, Toofiq Abdiinis mataasaaf malee namni namaaf islaama hin jiru. Tokkummaan islaama tokkummaan kafare waan tokko islaamummaa waan buusullee waan miidhullee hin qabu. Amma ajandaa kana keessaa ba'a. Garuu maa inni nagaama miti? Yaa yaada sirriidha yaadni keetu yaa. Inna kanaafi amoon islaamummaadhaaf waan buusu tokkollee hin qabu. Islaamummaan nama meeqa? Islaamni nama meeqa qaba? Abdiin islaamummaadhaaf waan buusu tokko hin qabu. Rabbi nama meeqa qaba? Tokkummaan akkasi Toofiq akkasi. Inna ajandaa arganne jennee yeroo hunda callumannee waan tokko irraa hin jechuun baay'ee barbaachisaa miti sii galee. Amma kan nuyi gochuu qabnu Amaanu'eel wajjin keessaa hin haasofna yeroo baay'ee ittiin hima. Amaanu'eel waan itti mokka dhuunfaatti hin qaba. Waan mari'annu hin qaba. Waan dhowwullee hin qaba. Waan hin jabeessullee hin qaba sii galee. Innaa namni immoo amma dandeettii isaa walitti hima waan tokko. Yoo Amaanu'eel bakka waan hin gorsu yoo jiraate waan namni irratti jibbe bakka namni itti jibbe hin dhaabatiin. Ciao. Kanarraan kan hafe warri miidiyaa kun immoo callumattanii ajandaa nafarsiina. Amaanu'eel maaliif ustaaza dhaga'uu didee maaliif gorsa dhaga'uu didee jechuun cubbuu miti kottu dhaga'i. Namni amma wal dursu barata. Namni amma wal dursu waa beekaadha malee Amaanu'eeliin waan beeku gowwaadha amantii ganaa jira kafaraa jira jechuu miti. Innaa gaarii yaaduudha hamaan abbaan nabu. Namni hamaa isaa kaasee amma kanatti sintini jedheen jiru. Garuu maa inni namoota kan biraaf ajandaa uumaa jirtu sin warri har'a amoo koo ilaa islaamummaa waan nama godhu. Namoota islaamummaa keessatti nama miidha namoorratti agarre jedhanii warri maqaa amootiin islaamummaa arrabsan asitti dhaabbachuu qabu. Ajandaa kana dhaabaan jedhaan akka kootti. Faayidaa tokko illee hin qabu sinii galee. Maqaa amootiin namni islaamummaa arrabsuun qabu. Ilaa islaamummaa waan islaamummaanii fi ustaaza namni walitti fidu tokko illee hin jiru. Islaamummaaf tokkummaa, islaamummaaf sheeka wanti walitti fidu tokko illee hin jiru. Islaamummaan qulqulluu mudaa hin qabnedha. Abbaan barbaade garuu mudaa qabaachuu danda'a. Dadhabaa ta'uu danda'a, danda'aa ta'uu danda'a, wallaalaa ta'uu danda'a. Ay gabaanyim. Amoolleen ilaallatu, nallees illee ilaallatu. So abbaan barbaade waan jedheefi islaamummaa ittiin hin madaallu jecha namaatiin yookiin immoo gocha namaatiin. Kanaaf ajandaa kana cufaa bira darbaa. Please ba'allaa cufaa bira darbaa. Dhuguma allaataman yoo taatan dhuguma rabbiif jettanii jiraattu yoo taatan amma daqiiqaa kana akkaasaati waa'ee amoon haasa'ina. Amoonis immoo waan mudannoo kee kana bira darbe kaleessa warruma natti duulaa natti jette kanatu sii duule. Gaafa ajandaan garaa garaa ka'ee nama sitti erganii booniyyee sitti erganii gaafa siin taphachuudhaaf jedhan kan sii duulee maqaa kee hambise warruma har'ati intineechaa hartu kanadha. Har'a immoo dogoggora xiqqoodhaan namni waa'ee kee waa lama sadii dubbachuun kun homaa sitti hin fakkaatin. Isaanuma bor deebiseetu maqaa kee siin jechuu danda'a. Ati garuu dhaabadhuuti of ilaalii. An maaliidha jedhii keessaan nuu bilbili kottu nutti nun baqatin kottuuti nu wajjin dubbadhu si jaallanna namni si jibbu hin jiru amoo. Namni waan si jaallatu waa'ee kee dubbata. Namni waan si barbaadu waa'ee kee dubbata. Namni waa sirraa eeguuf waa'ee kee haasa'a malee waan si utuu si jibbee namni maqaa kee iyyuu hin ture. Kanaaf waa'ee nama biraa dhiisii ati keessa keef kaayyoo kee beekisiin jedha Amaanu'eelii warri kaan immoo ba'allaa rabbii jedhaati dhiisa ajandaa kana noo isiinaati. Yaa ajandaa dhaabatu ajandaa kana hin beekuyyuu tokkummaa mana banee dubbataa rayyuu dhufee seenee kanaaf ajandaa kana dhaabi tokkee ijoollee warra kaanitti simeen ture ajandaa kana dhaabaa hin kaasinaa dheen jira maaliif jennaani waan hin barbaachifne kaasuun hin barbaachisu waan ta'eef dhaabaa jedhee jira maaliif silas kana ajandaa godhates ijoolleedhuma sana ijoolleedhuma iddoo sanaatti intiniyaa qaban sana ajandaa godhatanii kaachifatanii ittiin milkaa'uudhaaf turan garuu isaaniif hin milkoomne ani islaamaa keessaa ba'eef islaamaaf hin dabalu islaamaa keessa jiraadhe islaamaaf homaa hin dabalu ittiin hirrisu annama tokko nama dhuunfaati waanan itti dabalu waanan irraa hirrisus waan tokko hin qabu kana beekuudha kan sin qabdanii
Kanaaf akkasittiin fudhattanii waan hin barbaachifneen itti fayyadaminaanis jedha. Amo yeroo tokko dubbadha. Okay. An jalqaba laayivii irratti isin hin argine viidiyoo ciccitaa namoonni hedduu waan ishee irratti godhan arge laayivii irratti sis hin argine isa sin argine jara sin argine jechuu barbaade tan laayivii fakkeenyaaf hojii waan an hojjedhu yeroo laayivii irra jiru. Yaadni yaada baay'ee gaariidha. Yaada baay'ee gaariidha. Namni namatti muuni keessaan sitti muun gaariidha. Garuu wannan ijoollee koomentiitti muu hin arrabsinaa nama hin arrabsinaa. Yaadni kun sirriidha. Aga danda'ame utuma namni dogoggoreera ta'e arrabsitanii hin balleessitu malee hin sirreessitan waan ta'eef nama hin arrabsinaa. Isa karaa keessoo immoo namootatti siqtu jaallattu namoota sitti siqan illee haasofsiisi dogoggorri koo maalidha namni maaliif akkasinaan jedhe jettee warra kaan illee ani waan tan barbaadee dhabe bar tokko keessa kana bar namni dhufee amoo kana gooteerta awalee wajjin geemii taphachaa jirta dhiisi jedhee ustaazni tokko dhufee keessaa namni na gorse hin jiru bar namni keessaa dhufee nattaasu hin jiru. Kanuma isaan naqanii haadhaaf abbaa koo ittiin maala haadha isaa maala baasaa jedhanii achirratti na arrabsan hin arge malee namni yaamoo dhiisii naan jedhee jiru bar. Ani nama jaarsaaf hayyuu jala taa'ee guddatedha. Nama gurguddaan an nagaa nama na caalaa beeku nama